Haay, akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu. Har'aan tana waan bareedu akka isinii qabadhee dhufee jira. Hanga har'aa miitiin viidiyoo buusaa jirtu jeetiin amanaa. Irra baay'een keessan tokko tokko namoonni garii yoo waan ta'in warri kaan miitiin buusaa jirtu. Miitiin akka bilbila keessa irraa chaarjii nyaachaa jiru ni beektanii? Miitiin pileessooroo sarchi gootan hin jiru. Maaliif? Dhorkamee jira jechuudha. Appilikeeshiniin pileessooriidhaan dhorkame silkii teessaniifis faayidaa hin qabu. Mee akkamitti karaa gabaabaatti akkatti viidiyoo yuutuub, instaagiraam bakka feetan irratti buufattan isinitti agarsiisu. Let's go. Teelegiraam fayyadamuudhaan akkatti buufattan isin agarsiisa. Na wajjin tura. Okay, jalqaba gara teelegiraamaa appilikeeshina teelegiraamaa keessanii galtu. Jalqaba irratti look appilikeeshina teelegiraamii kana keessa galtanii ni seenna appilikeeshin teelegiraam. Erga appilikeeshin teelegiraamaa keenya seenne booda